Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuu hundumti keessan biyya keenya ala biyyoota garaagaraatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqa keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u jecha. Guyyaa har'aa kana kutaa 13ffaa ganama qabamu barnoota keenya walitti fufiinsaa tooftaa ittiin hafuura hamaa injifachuu, hafuura hamaa mo'achuu fi hafuura hamaarraa fayyuu dandeenyu kutaa 19ffaarra geenyee jirra. Egaa dhugumatti barnoonni kun barnoota mana amantaa keenyaa hafuurri hamaan maalidha? Hafuurri hamaan namoota irratti miidhaa inni fidu, hafuurri hamaan harka namaatiinis hojjetamee gara harka namaatti ergamu bifa kamiin mo'atamuu danda'a kan jedhu waliitiin barachaadha kan jirru. Barnoota kana namoonni baay'een akka itti fayyan, namoonni baay'een akka itti seexana mo'atan hafuura hamaa, hafuurota garaagaraa egaa gosoonni isaanii hedduudha. Isa kana tooftaa ittiin fayyuu dandeenyu kan jedhudha. Barumsi kun barumsa eenyumallee bakka bu'u otoo hin ta'in barnoota mana amantaa keenyaa bakka bu'udha. Kutaa 19ffaa guyyaa har'aa kana hafuura mastafaaqirii firummaa dagachuu jedhudha. Firummaa dagachuu egaa akkuma darbee hafuurri kun gaa'ela gidduutti, daa'ima irratti, namoota irratti ergame irratti mallattoo inni agarsiisu kan jedhudha. Guyyaa har'aa kana immoo firummaa dagachuudha. Namoonni firummaan isaanii akka ittiin fufne egaa akka seera mana amantaatti nam tokko fira kan jedhamu hanga akaakayyuu 7tti kan lakkaa'amudha jechaadha. Namoonni hafuurri kun irratti ergame firallee dagachuu kan danda'anidha jedha. Kana jechuun egaa firoota keessumaa immoo abbaa fi haadhallee dagachuu ta'ee gargaaruudhaaf, abbaas haadhas dagachuudhaan jecha haadha warraa yookiin immoo namichi irratti ergame kun haadha warraa yoo taate isheen maatii ishee akka hin gargaarre, haadha warraatu hojjechiise yoo ta'e immoo abbaan warraan maatii isaa akka hin yaadanne, maatii isaa akka hin dubbisnee fi maatii isaa waliin akka hin jiraanne dagachuudha jedha. Keessumaa abbaatii fi haati immoo ijoollee isaanii tilmaama isaan laataniif yookiin immoo kabaja isaan itti kennan dagachuudhaan of tuulummaa irraatiin kan burqeetiin maatiin ijoollee isaanii fuudhanii ijoollee isaanii horanii jiraatan ija sassataatiin waan laalaniif, waan jaalataniif hafuurri kun ijoolleen isaanii isheen dubaraas isheen dhiiraas karaa qaama tokko maatii keessa gaa'ela irratti hojjetame yoo ta'e maatii isaanii dagachuu, gara jabeessa ta'uu fi ofittummaa baay'isuudha jedha hafuurri kun kan inni argisiisu. Inni biraan haati deesse osoon maseena ta'ee jiraadhe jettee gadduudhaan, itti dhiphachuudhaan ilmoo ishee arguu, ilmoo ishee jaalala irraa barbaaddu, ilmoo ishee inni dhiiraanis inni isheen dubaraas jaalala irraa dhabuudhaan ofittummaa mataa isaanii qofaa agarsiisuudha jedha. Isa kanaatiin egaa tilmaama kana keessa akka galan hafuurri kun karaa ittiin haala mijeeffatudha jedha hafuurri mastafaaqirii kuni. Inni itti aanu immoo ijoolleen jaalala maatii dhabu, ijoolleen jaalala ollaa dhabu, ijoolleen jaalala abbaa fi haadhaa dhabuudha jedha hafuurri mastafaaqirii kun gochaansaa. Hafuurri kunis miidhaa inni fidu abbaan ilmoodhaaf jaalala yookiin immoo tilmaama inni qabu, yaada inni qabu balleessuudhaan yookiin immoo jaalala abbummaa fi mucummaa, intalummaa fi abbummaa gidduu isaaniitii balleessuudha jedha hafuurri mastafaaqirii kun. Otoo hin beekin jaalala maatii malee guddachuu isaanirraatiin kan ka'e
abbaa isaa irratti yookiin immoo maatii isaan irratti hafuura hamaa kanaatiin abbaa fi haati cubbuu yookiin immoo darbuu maatii isaan irraa dhufe wal qabatanii isaan faana kanaatiin waan wal baraniidhaaf hafuura likkiftiitiin qabamuu yookiin immoo hafuura likkiftii isaanitti ta'aa jira. Jireenyi isaanis rakkoo ta'a. Jireenyi isaanis rakkoof dhiphina keessa akka galu isaan taasisaa jedha. Kanaatiif egaa abbaan isaanii kan itti kadhatu jireenyi isaanii akka turu yoo ta'u iyyuu duuni karaa isaanii irratti isaan argachuudhaan akka isaan badan, akka isaan nama hin taane, akka isaan baratanii akka namoota kaanii iddoo carraa isaanii hin geenyellee maatiidhaan abaarsa yookiin immoo abaarreen isaan gubbaa akka qaqqabu taasisuudha jedha. Inni itti aanu immoo hafuurri kun kan inni bakka bu'u amaloota namootaa jedha. Hafuurri mastafaaqirii kun kan inni bakka bu'u amaloota namootaatiin illee sadarkaa wal simachuu irra ni gahaa jedha. Egaa wanti akkasii kun namoonni atattamaatiin aaranii kaanii namoonni atattamaatiin aarii sana dhiisuu kan hin dandeenye namoota fedha qofaa ari'atan fedha isaanii yookiin immoo bu'aa isaanii haala waaqeffannoo isaanii keessatti maqaa isaanii kabaja isaanii kan jaalatan jireenyi isaanii immoo atattamaan yookiin immoo jarjaruudhaan kan guutame akka ta'u jedha. Kaayyoo kanaatiin karaa badiinsaa irratti of eeggannoo malee akka isaan deeman. Guddummaan isaanii immoo of jaalachuu irratti kan bu'uureffame akka ta'u. Warra kaaniif kan jaalala hin qabnee fi mataa isaanii kan of jaalatan. Yeroo hundumaa yaada yookiin immoo dubbii malee kallattii qajeelummaa fi haala gaarii warra hin yaanne ni ta'u jedha. Egaa keessumaa immoo yaadi fedha isaanii yaada hamaa, raawwiin isaaniis raawwii hamaa ta'uu irraa kan ka'e hafuura xonqaayichaa fi hafuura warra asmaatiidhaan yeroo hundumaa hojjetu kan hin banne maatii sana keessatti kan ta'an hundumaa isaanis amala akkasii akka horatan isaan taasisaa jedha. Egaa akkuma beekamu hafuurri kun ilaalaa kan jirru hafuura mastafaaqariiti jechaadha. Hafuurri kun hafuura mastafaaqariidha. Inni biraan immoo miidhagina isaaniitiin of tuuluudhaan hojii hafuurichaa immoo tooftaa hafuurichaatti fayyadamanii abbaa warraa isaanii waliin dubartoota yoo ta'an abbaa warraa isaanii waliitiin darbanii warra kaan biraatiin karaa ittiin wal fuudhan yookiin immoo bultoo lammataa akka isaan ijaaran namoonni jireenya isaanii keessatti isaaniin miidhuudhaan keessumaa immoo qabeenya isaanii fudhachuudhaan ni socho'uu jedha. Keessumaa hafuurri mastafaaqirii kun yeroo darbees akkuma ilaalle tokko carra nama jalaatii fudhata. Lammata immoo qabeenya namaatii fudhata. Inni sadaffaan immoo kaayyoo fi karoora namaallee nama irratti qabuudhaan kan beekamudha jedha. Yeroo baay'ee mataa isaan irratti immoo miidhaa gaggeessuudhaan hafuurri kun iccitiidhaan dabalata yaadaa fi dhiphinaatiin kan dhaggeeffachuu irratti yeroo hundumaa mataa isaanii dursanii ni of tuulu jedha. Yeroo hundumaa immoo yaadni isaanii guddummaa isaanii amala isaaniirraatiin kan ka'e miidhaa isaan irratti qaqqabu yeroo hundumaa barsiisuudhaan qabeenya isaanii irrattis fayyaa isaanii irrattis rakkoo qaqqabsiisuu danda'a jedha. Inni biraan kutaadhuma kana keessatti Awuda Nagastii kan jedhudha. Awuda Nagastii fi wafakkaara kawaakibti kan jedhamu yookiin immoo warra urjii lakkaan astroloojii jedha. Hafuura kana karaa afaan Ingiliffaatiin astroloojii Awuda Nagastii fi
ወፈካረ ከዋክብት yookiin immoo warra urjii lakkaa'an. Astroloojii jechuudhaan saayinsiin kaa'ee jira. Keessumaa awuda nagastii jechuun maal jechuudha jennee gaafa ilaallu namoonni yeroo jalqabaatiif tooftaa ittiin afura xinqolaa hojii afura xinqolaa kara kanatti akka dhufan hojii kana akka hojjetan kan isaan irraa baratan awuda nagastii kan jedhudha. Yookiin immoo warra urjii lakkaa'an astroloojii jechuudhaan kaa'ee jira. Jarri kun maalidha ga'een isaanii? Keessumaa macaafni awuda nagastii kunii fi macaafni mana amantaa keenyaa sirni qulqulleessaa kidaanii fi saataati walitti dhufeenya qabu kan jedhu ilaaluun dirqama ta'a. Walitti dhufeenya tokko hin qabani. Kitaaboleen mana amantaa keenyaa waa'ee jireenyaa, waa'ee qulqullootaa, waa'ee wareegamtootaa amantaa keessatti rakkoo namoota mudatuu fi tooftaa isaan ittiin qormaata amantaa isaaniirra ga'e ittiin fayyuu danda'an gaafa ta'u, macaafni awuda nagastii kun garuu macaafa gara du'aa, macaafa gara badiinsaa, macaafa badii namaa, macaafa du'a namaa, macaafa namoota kallattii hin taanetti geessanidha jedha. Warri urjii lakkaa'an kunis immoo kanumarraatii kan ka'e hojii kana warra raawwatanii walitiin haa ilaallu. Waliin erga laalleen booda dhumarra walitiin ibsuu dandeenya. Dhiirri tokko ilma isaa dubaraa yookiin immoo ibiddaatiin kan dabarsu. Dhiirri yookiin dubartiin ilma isaa ibiddaatiin dabarsu jedha. ወንድ ልጁን እሳት ልጁን በእሳት የሚያሳልፍ ወንድ ልጁ ወይም ደግሞ ሴት ልጁን በእሳት የሚያሳልፍ intala isaa dubaraa ilma isaa dhiiraa ibiddaatiin kan dabarsu ሟርተኛ ሞራ kan ibsu አስማተኛ መተተኛ ድግምቲidhaan kan xonoqqolu afuura hamaa kan waamu xanqaayichi warra du'an kan waamu muutaan saabii kan jennu baantee zand አይገኝም jecha kana afaan amaariffaatiin walitti dhufeenyi hojii xonqolaa fi macaafa dabtaraa fi warra urjii lakkaa'anii tokkodha moo garaagartummaa qaba akka mana amantaa keenyaatti? Dhugumatti warreen xonoqqolan, warreen moran, warreen digimtiidhaan namarratti hojii hamaa hojjetan mana kiristaanaa keessa hin jiranii? Lammiiwwan mana kiristaanaa keessattis hin lakkaa'aman. Yaada kana keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 10 amma 11tti maal jedha? ወንድ ልጁን ወይም ደግሞ ሴት ልጁን በእሳት የሚያሳልፍ ሟርተኛ፣ ሞራ ገላጭ፣ አስማተኛ፣ መተተኛ፣ በድግምት የሚጠነቁል መናፍስትን የሚጠራ ጠንቋይ ሙታንን ሳቢ በአንተ ዘንድ አይገኝም። ወሪ ሞረን warri tolcha hojjetan, warreen xonoqqulan, warreen asmaatiidhaan hojjetan, ilma isaanii intala isaanii ibiddaatiin kan dabarsan, warri xonoqqulan afuura warra du'anii warri waaman, warri xonqaayoon warra du'an warri waaman sibiratti hin argamanii jedha. Saba Waaqayyoo xonqaayoonni, asmaatanyoonni, matatanyoonni, warri du'aa waaman, warri urjii lakkaa'an, macaafa awuda nagastiitiin warri xonoqqulan Waaqayyoo biratti warra argaman miti jechaadha. Gartuu Kiristoos warra ta'an miti. Macaafa keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 10 hanga 11tti ilaaluu dandeessu. Egaa guyyaa har'aa kana kutaa 19ffaa ganama qabamu barnoota keenya ilaalaa jirra. Warreen haaraa taatanii dhuftan viidiyoo kana laayikii gochuu, sheerii gochuudhaan sabiskiraayibii gochuu akka hin daganne. Ganama qabamu jechuun maal jechuudha? Garaa haadha ofii keessaa erga dhalatanii nama ta'uudhaaf yeroo isaan daaddee deeman afuurri hamaan isaan qabe nama akka hin taane, dhaabatanii akka hin deemne, baratanii akka hin guddanne, maatii isaaniitiif akka bu'aa hin godhanne afuura ganama qabu jechaadha. Garaa haadhaa keessatti qabamu, dhalatanii otoo daa'imanii qabamu, otoo hin deemin qabamu, deemanii guddatanii immoo qabamuu danda'a. Ganama qabamuu jechuun ganamuma erga gara haadha ofii keessaa ba'aniiti lafa milkaa'inaa bakka eegamu sana otoo hin ga'iin afuura hamaatiin qabamuun ganama qabamuu jedhama. Isa kanaatiif gaa
Awuda Nagastii kan jedhamu biyya keenya Itoophiyaa keessatti beektonni ogummaadhaan kan qophaa'e, qorattoonni biyya keenyaa bu'aa kan ta'e, kan isaan dubbataniif guddaa kan ta'e, beekumsa biyyaa jedhamuudhaan yeroo baay'ee gaafa jajamu ni dhageenya. Asirratti hubadhaa. Awuda Nagastiin akka mana amantaa keenyaatti, akka seera mana amantaa keenyaatti macaafa qophaa'e otoo hin ta'in, namoonni ogummaa qabna, nuti beektotadha, biyya kana hoogganuu gaggeessuu dandeenya jedhanii warri turan kan isaanitti hojjechaa turanii fi mana amantaa keenya bakka kan hin buune gaafa ta'u, namoonni baay'een garuu akka ogummaa, akka beekumsa guddaa godhatanii gaafa itti fayyadamanii fi gaafa isaan jajan ni dhageenyaa jedha. Dhugaan isaa garuu yaada qabatamaa kanarraa siruma kan fagaatedha. Baroota hedduudhaaf baannee kan jiraachaa jiru namoonni baay'een ammas kana keessa fagaachaa kan hin jirre yeroo isaan dubbatan ni dhageenya. Seexana waliitiin walitti hidhachuudhaan ijoollee daabiloosii yookiin immoo ijoollee seexanaa akka ta'an taasisaa kan jiruu fi hojii hamaa kan isaan raawwatan meeshaa ittiin hafuura hamaa kana waamuudhaan firummaa daabiloos argatanidha jedha. Egaa akkuma beekamu dhaloota kana kan balleesse, dhaloota kanas balleessaa kan jiru, uummanni keenya hubachuu kan qabuu fi ilaaluu kan qabu, kan balleessu, namoota karaa Waaqayyoo irraa kan fageessu, walumaa gala biyya, uummata kan diige, namoota baay'ee lubbuu isaanii kan dabarse, biyya kan balleessu, seexanaan kan qophaa'e macaafa seexanaatii jechaadha. Awuda Nagastii fi warri urjii lakkaan kun. Egaa kun ittiin of jajuu yookiin immoo sadarkaa beekumsa addunyaa jennee dubbachuu akkamiin dandeenya macaafa seexanaatiin. Waaqayyoon hubannoo isaa nuuf haa kennu malee baay'ee rakkisaadha. Awuda Nagastiin warri amanan yookiin immoo warri simatan namoonni carraan isaanii gara fuulduraa kan ittiin gaggeeffaman, warreen dhiiraa fi dubara ta'an gaa'ila isaanii kan ittiin bu'uureffatan, barnoota isaanii, beekumsa isaanii kanaaf kan kana fakkaate walitti qabamuudha yookiin immoo jireenyi gara fuulduraa isaanii kan ittiin tilmaamamu jedhame namoota kana biratti kan beekamee fi kan dubbatamudha. Hafuura kana faana walitti dhufeenya isaan qaban yookiin immoo walitti dhiyeenya isaan qaban tilmaamuun kan itti beekamu seexannii fi daabiloosiin meeshaa ittiin hojii kana isaan hojjechiisudha jedha. Egaa Awuda Nagastii yookiin immoo warri urjii lakkaa'an kun, hafuuronni kun ka'umsa seexanaa irraatiin ka'uudhaan yookiin immoo iccitii yookiin immoo windifeen yookiin immoo kallattii agarsiistuu isaaniiti jedha. Akkuma beekamu haala moraa, haala xinqolaa, adeemsa ittiin hafuura hamaa waamnuu fi ittiin hojjennu kallattii kan nu agarsiisudha. Hafuurri hamaa kun hojiinsaa yeroo hundumaa yeroo irratti hundaa'uudhaan kan hojjetamu, ayyaanota eeggachuudhaan kan hojjetamu, waqtiiwwan garaagaraa eeggachuudhaan kan ittiin hojjetamudha. Hafuurri kunis seexana waliitiin harkisuudha yookiin immoo seexana ittiin harkisuudhaaf kan itti fayyadaman warreen xinqaawotaa, warreen matatiidhaan yookiin immoo warreen digimtiidhaan hojjetan namoonni karaa kanaan gara fuulduraatti bu'aa isaanii, kufiinsa isaanii macaafa Awuda Nagastii kanaatiin lakkaa'uudhaan, urjii lakkaa'uudhaan, bu'uura kanaatiin lakkaa'anii tilmaamanii harka isaanii ilaaluudhaan, harka isaanii dubbisuudhaan, hafuura xinqolaatiin hojii kana hojjetanii hafuura muraa kana addunyaan akka jaalatu ni socho'u yookiin immoo ni taasisuu jedha. Haa ta'u malee jalqabaa irratti hafuurri kun yeroo bitamu itti aanee
yeroo banamu fedha isaaniitiin bitanii fedha isaaniitiin hubatanii jireenya keessa akka hin galle hafuura hamaa kana raayyaa hafuura hamaa keessa galanii ni marfamuu jedha. Hojiidhaafis walitti qabamuu dabarsaniis mataa isaanii of kennuu jedha. Daabiloos kan inni fidu fedha isaa daabiloos waan liqimsu barbaadu akkuma leencaa አንበሳት አሲፊአች ይናንሃ ጀዳ ዳብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ወዳና ወዲህ ይሮጣል። ተኮፋ ጴጥሮስ በቆናሸን ሰደት ረት ዳብሎስ ነመው ልቅምሱ ነመኛቱ ነመቀቡ በርባች አሲፊአች ኒናና ጀዳ ተኮፋ ጴጥሮስ በቆናሸን ለኮፈ ሰደ ጉባ ረት እጋውደ ነገስቲን ወር ለካኒስ ወር ለኮፍሰኒስ ሁበቹን ድርቀመ ሳኒታ ወሬን ገረመነ ጦንቃይ ደመኒስ ሃተው ማለ አከ ጭሚናፊ ጋቢ ህንገለት ለጴንኬ ቀጀሉማ ዋቀዮ ሙርቶ ዋቀዮ ከንቲ ሙለቱ ኦሪሳ ሰነራ መታኬ ኦሪሳ ሰነረት መታኬ ኒቱል ተጀቹ ዳሮሜ በቆና ለመሸንረት ነገር ግን እንደ ጥንካሬውና ንስሐ እንደሚገባ ልቢው የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ በሚገለጥበት በቁጣ ቀን በቁጣ በራስ ላይ ታከማቻል። ጉያ ሙርቶ ሰና አኩማ ሆጂ ኬት መታኬ ረት በአሰና ዮኪንሞ ረኮ ኤከምሳሰን ኦፍረት ኩስታ ጀዳ አውደ ነገስቲን ወጋድ አንዱራ ጂኦተ ኩለለማ ካውዳን ኢሳኒስ እሞ አርማን ገዲት አኩመ ጅረን ከነት ጀዳ እንኩን ኑን ፈየዱ ዱብሱን ኑን በርባችሱ እንኩን ኑን ፈየዱ እጋወሉ ማገራ አውደ ነገስቲን ሆጂን ኢሳ ጅሬኛ ነማ ኬሰት ገሌ ከንኒ አገርሲሱ ሚዳ ይንፍዱ ከለቲ ገራገራቲን ቶፍታወን ገራገራቲን ኢላሉ ኒደንዴኛ ጀዳ አውደ ነገስት ከንጅሩ ጀልቀበረት ተኩፋረት ሴጠናቲፍ ጥቁማ ዮኪንሞ ኤሩ ከልራቱ ዮኪንሞ መረጃ ከንከኑዳ ጀዳ ዮኪንሞ ኦዴፈኖ ከን ዲየሱዳ ጀዳ አፉሩኩ የሮ ከመለ ቻርቲ ዮኪንሞ ገባቴዳኒ ጀዳ እንቲያኑ ከወልቦርጭ የተበላለቀ የተቃረኑ ከን ወልቦርጭ ፊ ከን ወልዲበን ያነሳኒቲን ከንቀበ ከንትልማመሙ ነሞተ ግራ ዮኪንሞ ሐላ ከወላልሱዳ ጀዳ እንቲያኑ ሴጠና ወሊቲን ወልቲ ዳቹዳን ጆሌ ዳብሎሲ አከታኑ ቦባሰ ታይሱ ጀዳ የሚያደርግ ስምሪት ነው ጀዳ ዮኪንሞ ነሞታ ሴጠና ወሊቲን ቶኮ አከታኑ ዮኪንሞ ገርቱ ዳብሎሲን አከታኑ ቦባሰ ዮኪንሞ ከለቲኑፍ ከኑፍ ከኑዳ ጀዳ ኢሳን ኩን ከራይቲን ኤርገመን ኮ ለመን ከሳቲ እኒ ቶኮፋ የቹን እኒ ኩርነፋን ኡርጂ ቆፋ ለካውዳን ኡጂ ሰን ለኮፍኔ ጅሬኛ ፉራረት ሚዳ ከንፍዱ አከሉት ሁበኑዳፍ አፉርቻ ወሊቲን ሚዳ ኢሳ ኢላሉን ኒደንዳማ ጀዳ ሳንኩንስ ጋ ወሬን ኡርጂ ለካኒ ፊ ነሞታ ኡርጂ ከን ለካን ብረት ከን ቤከሜዳ ኢሳንኩን ሃል ለኮ ሳኒ አውደ ነገስቲን ሴጠናቲፍ ኤሩ ዮኪንሞ ኦዴፈኖ ከን አፉርኩን የሮ ከመለ ሆጂን ኢሳ ከነዳ ጀዳ ኤሩ ከን ከነን ጅሩ ውሊ ሳኒ ዮኪንሞ ወሊ ገልቴ ሳኒ ከሙርቴሰን ኒጅሩ ጀዳ ኢሳን ኩን እጋ አኩመ ኢላሉት አዴምሳ አውደ ነገስቲቲ ወሉ ማገላ አውደ ነገስቲን ኩን ፊ ወሬን ኡርጂ ለካን ጉያ ሀራ ኢላላ ጅሩ ኩን መጫፈራ በዲ መጫፈራ ዋየ ጅሬኛ ወቶ ሂንተኢን መጫፈራ ዋየ ዱአ
waa'ee jireenya bara baraa hin taane badii obboleessaa badii obboleettii keenya rakkoo hamaa keessa akka isaan galaniif ittiin hojjennudha. Macaafni kun macaafa mana amantaa keenya faana walitti dhufeenya kan hin qabnee fi hojii hafuura seexanaatiin du'aa waamuudhaan xonoqqoluudhaan asmaatiidhaan hojjetamudha. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abbootii keenyaaf galanni haa ta'u. Kutaa 20ffaa yeroo itti aanutti barnoota biraatiin walagarraa waaqayyoof galanni haa ta'u. Nu hordofaa sabiskiraaybii sheerii gochuu hin dagatinaa. Guddaa galatooma.